Ashamaa harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Baankiin Awaash bu'aa qarshii biiliyoona 22 ol argachuu beeksise. Kan bara darbee irraa dachaadhaan dabaleera. Baankiin Awaash bara 2024-25 keessatti galii waliigalaa qarshii biiliyoona 64 fi kitila 400 argachuu beeksiseera. Kunis galii bara darbee galmeesserraa dhibbeentaa 76 ol akka caalu himameera. Kana malees bara kana qarshii biiliyoona 22 fi kitila 700 argachuus ibseera. Inni kunis bu'aa qarshii biiliyoona 11 fi kitila 600 bara darbee argamerraa caalmaa dhibbeentaa 95 qabxii 7 agarsiiseera. Baankichi raawwii hojii baranaa irratti ibsa kaleessa kenneen bu'aa qabeessummaa baankichaa gama hundaan galmeesse ida'ama hojii dameelee hundaa ta'uu ibseera. Akka baankichi beeksisetti bara herreegaa xumuramaa jiru kanatti maallaqni kuufamaa baankichaa qarshii biiliyoona 300 fi biiliyoona 32 kan ga'e yoo ta'u, kunis kan bara darbe turerraa caalmaa qarshii biiliyoona 100 yookaan dhibbeentaa 43 qabxii tokko qaba. Akkasumas baankiin Awaash bara 2024-25tti maallaqa sharafalaan doolaara biiliyoona 2 fi kitila 100 kan argate yoo ta'u, kunis bara darbee turerraa caalmaa doolaara kitila 600 ol akka qabudha kan dhagahame. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay barattoonni Musliimaa Aksum sababa hijaaba uffataniif qormaata biyyaalessaarraa dhorkamaniiru jechuun himate. Biiroon barnoota naannichaa immoo himannicha haaleera. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Tigraay qondaalonni biiroo barnoota Aksum dhorkii uffannaa hijaabaa ji'oota hedduuf kaa'amee ture sababeeffachuun barattoota dubartoota Musliimaa 14 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka hin qoramne dhorkameera jechuun himate. Barreessaan olaanaa mana marichaa Haji Mahammad Kaasay Addis Istaandard natti himaniiru jechuun akka baasetti jimaatarraa eegalee barattoonni biroo qormaata duraa shaakala kompiitaraa dabalatee deeggarsa garaa garaa kan argatan yoo ta'u, barattoonni Musliimaa kunneen garuu keessaa baafamaniiru jedhan. Biiroon barnoota Tigraay garuu himannaa kana kuffiseera. Itti gaafatamaan biirichaa Kiroos Ga'uush ibsaa wiixataa kennaniin barataan Musliima hijaaba uffachuu isaatiin wiirtuu qorannoo irraa ari'ame hin jiru jedhani. Itti dabaluudhaan barattoonni dubartoota Musliima 24 qormaataaf galmaa'an fedhii isaaniitiin hafaniiru jechuun himeera. Helikoptarri waraanaa Yuugaandaa buufata xiyyaara Somaaliyaatti kufuun ibsame. Helikoptarri waraanaa Yuugaandaa namoota 8 fe'ee ture buufata xiyyaaraa guddicha idil-addunyaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti kuftee caccabuu ishee abbaan taayitaa daandii qilleensaa Somaaliyaa beeksise. Dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii akka gabaasetti helikoptarri sun buufata xiyyaaraa idil-addunyaa addeetti erga kuffeen booda ibiddi ka'uu fi tajaajila balaa tasaatiin battalumatti ibiddichi to'atameera jedhe. Waraabbiin viidiyoo gadhiifame tokkos buufata xiyyaaraarraa aarri gurraachi samiitti ol ka'aa agarsiisa. Hoogganaan abbaa taayitaa siivil aveeshinii Somaaliyaa Mohamed Maalimi akka himanitti helikoptarri sun buufata xiyyaaraa Baalidoogilee kan Shabel gaditti argamu irraa erga balali'uun kutaa waraana buufata xiyyaaraa keessatti kufuu ishee ibsaniiru. Sababa balaa sanaan adda baasuuf qorannoon gaggeeffamaa akka ture kaasaniiru. Loltoonni Yuugaandaa qaama humna gamtaa Afrikaa garee Alqaayidaa waliin hidhata qabu garee Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessatti fincila gara jabina gaggeessaa jiru waraanuuf mootummaa gargaaraa jirudha. Iraan humna ishee keessaa dhibbantaa 5 qofaatiin Israa'el haleelee jetti. Foordoo hojiitti deebisuuf eegalameera. Iraanii fi Israa'el waxabajjii 20 bara 2025 irraa kaasanii guyyoota 11f humna waraanaa fi kan teekinooloojii qaban samii irraan walitti agarsiisaa gaafa guyyaa 12ffaa gaaffii dhukaasa dhaabaa jedhu Ameerikaa irraa dhiyaateen lamaan isaaniiyyuu fudhatanii haga har'aatti qophii irra yoo jiraatan malee walitti hin deebine. Erga lolli dhaabbateetti Ameerikaa dabalatee biyyoonni lamaanuu miidhaa isaan irra ga'ee fi humni isaan hagam akka ture qorachaatti jiru. Ameerikaa fi Israa'el giddugala gabbisa niikuleeraa Iraan foordoo jiru barbadaa'eera yoggaa jedhan muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahuun kaayyoo qabatanii ka'an akka galmaan gahan beeksisaniiru. Wayita lola sana eegalan mootummaa Iraan kuffisanii niikuleera barbadeessuu akkasumas Iraan humna ishee cabsuu kan jedhu ture.
Iraan ammoo lolli akka dhaabbatuuf gaaffiin karaa Israa'el dhufuusaa beeksiftee waraanicha akka injifattetti ibsiteetti. Jeneraalota ishee Israa'el ajjeeseera jechaa baate 3 lubbuutiin argamaniiru. Dinagdee humna basaasaa wiirtuu qorannoo fi waraana Israa'el akka malee haleelee miidhaa guddaan irraan gaheeraa jetti. Wiirtuleen qorannoo kan basaasaa waraanaa fi teknooloojii Israa'el qofa osoo hin taane manneen jireenyaa magaalota akka Tel Aviv, Yerusaalem, Haifaa keessatti barbadaanii kan Gaazaa fakkaateera. Nama hedduutu Saayipiresitti baqate. Iraan Israa'elitti caalmaa argadhee erga jettee booda haala kanan ishiirraan gahe humna waraanaa qabu keessaa 5% qofaatti gargaaramanidha jechuun beeksifteetti. Amma immoo Foordoo deebistee hojiitti galchuuf eegalameera. Giddugalli Foordoo bakka Iraan nukleera keessatti gabbistu keessaa tokkodha. Ameerikaan isa barbadeessee jettee ture. Saatalaayitiin Maakseer jedhamuun suuraan samiirraan kaafame akka wiirtuun sun suphamaa jiru agarsiisa. Konkolaattonni baay'een naannicha akka socho'aa jiran argameera. The New York Times ogeessonni suuraa sanaa xiinxalaan wabeeffatee akka baasetti furdoo suphuu fi hojiitti deebisuun shaffisaan itti jirama. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kan maangoo lamnaa turtii gaarii isiniin jenna.